kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo sa'aatiin keessummaan beellama sanbataa isin bira qaqqaburra kenneera. Gaazexeessaa isin jaalattanidha. Keessummaa addaa as affeeran immoo eenyume? Egaa daawwattoota keenyaa akkuma isin argaa jirtan egaa siittinaan naamusa ishee qabatteetudha kan isheen jirtu. Sababni isaas hoogganaan keenya as gidduu keenyatti argameetudha kan inni jiru. Daayirektara olaanaa wiirtuu miidiyaa kan ta'e gaazexeessaa Lalisaa Alamuu waliinidha kan nuti turtii taasisnu. Lalo anaa dhufu. Ayyee galatuma baga nagaan heddan hin jiru manni kanuma keenya waan ta'eef baga nagaan istiidiyootti na waamtan hin jedha. Mee jiruuf jireenyi maal fakkaata? Torbeen hojiin maal fakkaata? Jiruuf jireenyi gaa wallaansoodhuma wallaansoo mara jirra. Injifannoo waraana jireenyaa geggeessu lolaa jirra. Dirree waraana jireenyaa injifannoo keessa jirra jedheenyaadha. Keessattuu erga wiirtuu miidiyaa eegallee haalota garaagaraa keessa jirra. Wallaansoon kun wallaansoon dirree miidiyaa ammoo wallaansoo addaati. Nuuf waan haaraa jireenya haaraa miira haaraa keessa jirra. Erga wal barreessu waan gaarii waan hedduu waan nama hedduu daddabarsinee jirra. Agarratti waan gaariitu jira. Boris waan gaariin nu mudata jennee abdanna. Torban kun immoo torbee addaati nuuf keessumaa yeroo itti akka wiirtuu miidiyaatti waan gaarii dhagaa jirudha. Imalli keenya gara saatalaayitiitti yeroo hiixataa jirudha. Walumaa gala akkasiin guyyaa guyyaan nu argaa ooltan. Hojiidhumaaf kompiitaraaf nama dubbisuu kana keessa oollaga. Hojiin gaariidha jenna. Simbiraa akkam garuu deebisee sin gaafadhu. Nu bira bareedaadha. Dhamaatii guddaarra akka jirtu nutis argaa jirra. Garuu milkaa'inna waan ta'eef kun waan gaariidha. Asumaan ol qabsiisee immoo gaaffii tokko osoo si gaafadhee jedhee kan yaadu. Akkuma beekamu torbeen kun torbee dargaggoota Afrikaati. Ati immoo akka dargaggeessa tokkotti mee dargaggummaa akkamitti ibsa Lalisaan? Dargaggummaan anaaf isuma nama keessa jirudha. Waan baay'ee jechuun danda'a. Dargaggummaa ijoollummaa irraa gara dargaggummaatti, dargaggummaa irraa immoo gara suubummaatti. Amma yeroo itti dargaggummaa kana haalota wallaansoo qabaa jirru keessa jirra. Anaaf dargaggummaa jechuun yeroo itti akka nama eegee qeerransaa qabuutti jireenya wallaansoo qabanidha. Eegee qeerransaa qabdee yoo gadhiiste si nyaata yookaan si cuccufata. Yoo itti jabaattee injifatte immoo irraan ta'a goota taata jechuudha. Yeroo fi keessatti dargaggummaaf yeroo walitti hidhamiinsa guddaadha kan isaan qabani. Dargaggummaan anaaf anniisaadha. Jireenya namni tokko marsaa saayikilii keessa jiru keessatti yeroo itti anniisaa jireenya isaa fuulduraatiif kuufatu yeroo isa darbeef immoo itti wantoota adda baafatee ilaallatu isa fuulduraaf immoo itti onnatudha jedheen yaada. Namni tokko ni dhalata daa'imummaa injifatee gara dargaggummaatti ganna 19-18 keessatti gara dargaggummaatti ce'uuf hin tattaafata. Umuriin keessa jiru kun immoo keessumaa umurii dargaggummaa isaa jabaadha jedhama. Afurtamoota gidduutti garuu dargaggummaan jedhama. Dargaggummaan jedhama laay warra sana gaafannaa isa. Afurtama keessattanaan jechuudha waan qabu yaadi kee. Barreessaa Miiratuu Shaanqoo egaa waa'ee gaggeessummaa irratti waan baay'eedha kan inni haasa'u. Gaggeessummaan nama gowwoomsutu hin taane nama ga'oomsuudhallee jedha. Kitaabota isaa baay'een jaalladha. Isa gidduutti ammoo dargaggummaanii sa'aatiitti imaanaa fudhatanidha jedhama. Akkamimee agam imaanaa fudhachuudhaaf nuti dargaggoonni qophiidha. Dhugaa dubbachuuf gargaaraan Profeesar Miiratuu Shaanqoo waa'ee dargaggummaa, waa'ee xiinsammuu waan gurguddaadha kan inni kaasu yeroo itti imaanaa fudhannu ta'uunis immoo saninni nutti mucaalaa umuriin nuni keessa jirrutu nutti hima. Imaanaa jechuun akkuma jalqabayyuu kaasee baroonni ati fuulduratti jiraattu dargaggummaa bara umurii dargaggummaa keessaati. Tarii gannoota 20-30 keessa waggaa seentu dargaggeessadha. Waggoonni nuti jiraannu 80-90 ta'uu danda'a yookaan 70 baroota si fuuldura jiraniif yeroo itti imaanaa fudhattudha. Dhalootaaf immoo dhaloota si dura jiraniifis ta'uu danda'a si duuba jiraniifis imaanaa yeroo itti fuutudha. Waa'ee jireenya dhuunfaa keetiif imaanaa hedduu yeroo itti lakkaattutu jira. Kasabaatillee akkasuma imaanaa waggaa jennu imaanaan gama dirree miidiyaa jira. Imaanaan dhaloota guddisuu jira. Imaanaan qabsoo hawaasaa keetii jira. Imaanaan kaayyoo mataa keetii jira. Sana yeroo itti fudhattee galmaan geessuudha. Bulchiinsa keessattis, siyaasa keessattis, diinagdee keessattis waan biyyi lafaa kun keessa jijjiru hunda keessatti umuriin dargaggummaa umurii itti imaanaa fudhannu, umurii itti jireenya keenya boriif akka anniisaatti tajaajiluudha jedheetiin abdadha. Egaa akkuma sittiinaan jalqabayyuu kaastee immoo turte torban kun immoo torbee dargaggoota Afrikaati. Dargaggoonni Afrikaa dur
jaarraawwan 18-19 keessatti baay'een isaanii jireenya godaansaa keessattidha kan yeroo isaanii fixaa turanii karaa galaana diimaa kana biyyoota akka Faransaay faatti ce'uudhaaf galaana diimaa irratti keessumaa gara jaarraa 19 keessa taateewwan suukkanneessaaf gara nama hammeessanii hedduutu dhaga'amaa ture. San keessaati aga yoomiitti dargaggoonni Afrikaa baqattummaadhaaf harka kennu jireenyi isaanii aga yoomiitti jireenya baqaa keessatti gammoojjiif galaanatti aarsaa ta'a kan jedhu yeroo baay'ee deddeebi'amee dubbatama. Keessattuu warroonni biyyoota lixaatiif Awurooppaan kun dargaggoonni Afrikaa akka waan dhiibbaa geessisuu hin dandeenyetti biyya isaanii dheessanii baqatanii biyya ormaa irratti tajaajila hirkattummaa yookaan biyya ormaaf hojii guyyaa hojjetanii jiraatanitti interpreet godhuu yookaan hiika jireenya isaanii laatu. San keessaa dargaggoonni Afrikaa yeroo ammaa kana erga gamtaan Afrikaallee duraan gamtaa tokkummaa Afrikaa jedhamaa ture amma haala gaarii irra jijjiiruutiin as deebi'ee dhaabbileen garaagaraa dargaggoota Afrikaa irratti hojjechuu erga eegalanii Afrikaanonni qabsoo dinagdeen qabsoo warraaqsa qawweedhaanis gamoota adda addaatiin wallaansoo jireenyaa injifachuunis ta'u qabsoo garaagaraa geggeessan walitti dhufanii mataan isaanii walitti dhufee erga mandarri addunyaa kanaa immoo gara teekinooloojiidhaan walitti hidhamuutti kaate of ilaaluu waan eegalame natti fakkaata. Saniin dhaabbilee garaagaraatu hundaa'aa jira. Afrikaanonni Afrikaanota ta'anii mataa isaanii of danda'anii hireen isaanii anniisaan Afrikaa gara fuulduraa dargaggoota Afrikaa irra jira. Saniif dargaggoonni Afrikaa keessumaa yeroo ammaa kana hojii gurguddaa Afrikaa mataa wal qabachiisuu hojjetaati kan isaan jiranii keessattuu gama aartiitiin Afrikaanonni addunyaa qabataniiti jiru. Kun torban kun immoo torban isaanii ta'uun hedduu namatti tola. Namoonni dhiibbaa geessisan gama kubbaa miillaatiin ta'uu danda'a, gama walleetiin ta'uu danda'a, gama barreessitootaatiin ta'uu danda'a. Dargaggoonni Afrikaa gama teekinooloojiitiin illee ijoolleen Naayijeeriyaa as ollaa Keeniyaa keessa jiran nuti biyya Itoophiyaa keessa kan jiran ijoolleen Oromoo handhuura biyyattii kanaa taatee akka Afrikaatti gahee guddaa taphataati kan isaan jiranii. Dargaggoota akka kootiitiin bakka torban Afrikaa keessa jiran waa yaadadhee sa'aatii ijoollee turretti maal ta'uu barbaadda yeroo isin jedhan kana ta'uun barbaadaa jettaa wanta ta'uu barbaaddu sun ammoo sadarkaa dargaggummaa keessadha kan inni dhufu mee sanan ta'a jechaa turte sana taateetta. Asumaan immoo akkan adeemsistuu kan barbaadu nama qabsiiste. Egaa namni tokko bakka gahuudhaaf akka fakkeenyaatti namoota fudhatu hedduutu jira. Namni isaan as gahuudhaaf akka fakkeenyaatti eenyuun fa'a kaasa. Dur xiqqootee barsiisaan kee gara gadiitti si gaafata. Barsiisota koo sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa barsiisan gatii guddaan qabaa fi keessumaa kanneen akka barsiisaa Absaw Sobbooqaa jedhaman fa'aa UL Abarraafaa jedhaman warra jireenya keenya keessatti jireenya koo keessatti gahee taphatan jedhee nama dadhaa isaan maal ta'uu barbaadda jedhanii nu gaafatu osoo hin taane akka dirqamaatti kana ta'uu qabdanii waan nu barsiisaa turantu ture. Keessumaa barsiisaa UL Abarraa kan jedhamu kutaa 7-8 fiiziksii nu barsiisu. Paayileetti akka taanu nu dirqisiisaa turan. Akka mana barumsaa kanaatti paayileetti ta'uu qabdu. Fiizishaanii jabaa ta'uu qabdu. Biyyattii kanaaf akka najjootti akka biyya kanaatti waamuu qabdu jedhanii nu barattoota dhiibbaa nurraa hin gahaati turan. Anis akkuma barataa tokkotti yeroon barsiisaa Asfaw kan jedhamu immoo afaan lama nu barsiisa wal faana. Afaan Oromoo afaan Amaariffaa nu barsiisa kutaa 5 kaasnee afaan Amaaraa barachuu eegallee kutaa 4, 3, 6, 7, 8 isumatu nu barsiisa afaan Oromoo barsiisaa Absaw Sobbooqaa jedhama. Carraa kanaan yoo dhaggeeffatan galata koon hima. Isaan immoo akka nuti gaazexeessaa taanu barbaadu. Jajjabee ture. Adda bilisummaa Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessatti qubee barsiisaa turanii gaazexeessummaa irratti hojjechuu barbaadu akka gaazexeessaa ta'uu barbaadu. Raacitii isaaniitu na keessa ture. Dargaggummaa kanaan har'a taa'ee gaafa inni yaadadhu gaazexeessaa ta'ee hin jira. Egaa paayileetti ta'uun dirqama yeroo barsiisaa UL'tti ture isaatiin aan jettuu fi kanan hawaa ture garuu dhugaadhuma dubbachuuf gaazexeessaa ta'uun hawwan ture. Sababni isaa namoo daandii VOA afaan Oromoorraan yeroo hunda raadiyoo irraa amma immoo yeroo inni darbee TV irratti sagalee qofaan hojjetaa ture yoo ni yaadatu ta'ee TV irraa dhiyoomatti jechuudha namoo daandii akka inni itti dubbisu
yeroo inni itti dhimma Oromiyaa keessatti kaabinootaatiif yeroo bara wayyaanee keessa nama gaggaafatuuf maddii qabsiisee hojjetu ayyoomin akka namoo daandiitti gaazexeessaa jabaataa kan jedhutu ture jechuudha. Gaazexeessaa ta'uun hawaa ture akka namoon ta'a jedheen yaadaa ture Jaalannee Gammadaafaa namoota jireenya koo irratti dhiibbaa uumanidha. Deebi'ee yeroo OMN warraaqsa qabsoo Oromoo Protestii hoogganu immoo Abdii Fiixee akka Abdii Fiixee. Abdii Fiixee sagalee isaa fi qaamni isaa akkaataa inni itti namoonni achi isaa haasaan isaa sirriitti paawarii qaba haasaan isaa. Saniifan ilaalaan tureetiin jechuufanii almost gaazexeessaa ta'uudhaaf aarsaa guddaa baasnee redee yaada keessumaa ammoo yuunivarsiitii waggaan baradhu mooraa teekinooloojii ittiin baradhe Hawaarootti kaan ammaa Caalmooraa Hacaaluu jedhamu mooraa seenaa qabeessatti baranne siin jechuufaa fi lubeen illee godhatti baratte. Saniif mooraa teekinooloojii keessatti afaan Oromoo hin jiru nuti garuu Gaadaasawoo kan jedhamu hundeessine Gaadaasawoo keessatti immoo sagalee Gaadaasawoo kan jedhuun ofii kiyyaan hundeesse. Sagalee Gaadaasawoo jechuun xalayaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa FM lookaal FM wayii waan fakkaattu mooraa keessatti muntaarboodhaan sagalee guddistuudhaan ofii kiyyaaf sagaleessee Faayisaa Waaqjiraa yookaan Waaqa Waaqjiraa kan jedhamu tokko jira mucaan inni diitiin hojjetaa nuti sagaleedhaan innis xalayaa jaalalaa nu barreessa. Akka kanatti mooraa sana keessatti gaazexeessaa ta'uudhaaf wallaansoon qabaa ture achumarraan gara FIB dhufee naaf milkaa'e jechuudha. Bagasiin milkaa'ee kongira. Waa'ee dargaggummaa osoo hin goolabiniin asumaan osoo hin kaasiin darbu wanti hin barbaanne amma irratti wantoonni nu dhageenyu xiqqoo nama rifachiisa. Dargaggoon nu fajjiisaa jiru. Karaa naatti dhufte salphaa miti. Ani waan beekuuf jechuudha. Karaa keessa deemtee as geettee irraa kaatee dargaggootaaf maal dhaamuu barbaadda? Keessattuu namoota abdii kutanii ofirratti ufajjeesuu namoota murteessaniif. Egaa dargaggummaan yeroo itti abdii horattuudhas yeroo itti namaaf imaanaa taatuudhas waa'ee ofirraa abdii murachuu dargaggootaa waan baay'ee kaasuu waan baay'ee dubbachuu dandeenya garuu ilmi namaa nama ta'ee gaafa dhalatu waan dhalatuuf qaba waaqnis gaafa nama uumu nama waan uumeef qaba namni immoo waan uumameef osoo hin dagatu ta'ee gaariidha kan jedhuun qaba. Ani lalisaan gaafan uumamu waaqni gaafa na uumu anis gaafan dhaladhu waan dhaladheef waan uumameef hin qaba. San waanan uumameef barbaachaafan joora jechuudha. Gara keessumaa gara umurii dargaggummaa keessa akkuma lubeen kaastu dargaggummaatti waan ati uumamteef sitti dhufuu qaba yoo nama tattaaffattu taate jechuudha. Gaafa san tarii wallaansoon jireenyaa dargaggummaa keetti namni milkaa'e yeroo itti jettu miti. Yeroo itti daandiitti milkooftu filattudha. Yeroo itti dafqi kee gara jireenyaatti si jijjiiramuu eegaluuf kallattii ati qabattudha. Saniif dargaggummaa keetti abdii kutatta osoo hin taane abdii haaraa biqilchuu qabdu ofii keessatti jechuudha. Namni tokko yuunivarsiitii galaa waggaansaa waggaa 24-25tti yuunivarsiitii eebbifamee ba'a. Waggoota 2-3 biyya kanatti tarii hojii barbaaduu danda'a namni tokko. Yoom eebbifamtee baatee yoom hojii barbaadde argattee yoom waan kalaqa tokko hojjettee yoom aarsaa kaffaltee kanatti umurii dargaggummaatti abdii kutattu. Takka abdii kutachuun dargaggoota keenyarra hin jiraatu. Abdii kutachuurraa abdii kutachuu qabna jechuudha numti mataa keenya. Saniif biyya kana keessatti immoo rakkoon nageenyaa tarii abdii kutachiisuu danda'a. Yeroo itti as baatee achi baatee waa hunda of hirkaa dhabdee abdii kutattu dhufuu danda'a. Nama waamtee namis jalaa hawwaatu dhibuu danda'a. Fira waammattee firis jalaa hawwaachuu dhabuu danda'a. Yeroo tokko tokko waan hundumtuu sitti dukkanaa'e maali waaqayyo maaliif na uumillee yeroo itti jettu jiraachuu danda'a. Kana hundumaa garuu kanatti itti injifachuu dandeessu waan haaraa uumuu waan haaraa kalaquu abdii kutachuu dhiisuu nan danda'a jedhanii of onnachiisuurraa jireenya kana injifachuu dandeenya jedheen abdadha. Namni yeroo abdii kutatu ani waan baay'ee keessa seenuu danda'a jedhee kanan yaadu hiriyoonni baay'een keenya kan abdii kutatanii jireenyi hirkatti bitaachee jiraachuu danda'u. Namoonni nuti hin beekne beeknus osoo beeknu waa'ee isaanii beeknu nama isaan hubatu dhabanii haala ammaataa keessa yeroo itti jiran jiraachuu danda'a. Garuu waan an dubbachuu barbaadu waa'ee dargaggootaa namni kan abdii kutatu yookiinis immoo kan qofummaan itti dhaga'amu namootarraa gaafa fagaatu yookiin immoo ofiisaarraa gaafa fagaatu osoo hin taane akka dhuunfaa isaatiitti waaqa isaarraa gaafa fagaatuudha jedheen abdadha. Namni waaqa isaa kadhachuu waaqa isaatti dhiyaachuu waaqa isaa wajjiniin waa'ee jireenya isaa mari'achuu erga san godhe ammoo cabsee itti seenee
hojjechuudha qaba jedheen yaada. Sanaaf of ajjeesuu ofirratti murtii kennuu sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane hojjechuu waan hin taane abdii kutachuu osoo hin taane waaqni ni dabarsa waan darbuuf ani immoo duukaa darbuun qabu borii koof waaqan abdadha jedhanii hojjechuu qabu jedheen abdadha. Dhaamsaan dargaggootaaf dhaamus kanuma akka dargaggoo tokkootti nama dargaggeessa wallaansoo isaa injifate osoo hin taane nama dargaggoo wallaansoo eegaluuf jedhu tokkottan waliin wallaansoo eegalla malee waliin abdiin kutannu kan jedhuun dhaamaa jechuudha. Ajje galatoomaa kana yoon jedhe gaariidha. Waa'ee dargaggummaa waa'ee jiruuf jireenyaa haga nagaasneerra egaa wiirtuu miidiyaa imala itti aanuuf jennee erga kaane ji'oota muraasa dabarsineerra mee wiirtuu miidiyaa amma irratti maalirra jira namoonni hedduun yoom gara saatalaayitiitti baatuufaa jedhanii nu gaafachaa jiru mee adeemsi wiirtuu miidiyaa fi amma maalirra jira isa jedhu isaa kaasnu. Galatoomii gaaffiidhuma bareedaa na gaafatte. Gaaffiin bareedaa fokkisaa illee hin qabu garuu waan an deebisuu barbaadu yookaan daawwattoota keenyatti himuu barbaadu waan na gaafatteef galatoomii. Egaa wiirtuu miidiyaan akkuma tuu jette imala itti aanuuf jedha. Imalli itti aanu kun eessaa gara miisa jedhuuf waan xiqqoo yoo ta'u dubbadhee natti tola. Kaleessa gaazexeessitoonni Oromoo hedduun isaanii kan maqaa isaanii himeen fixne haala rakkisaa keessatti imala hedduu imalaniiti kan isaan nutti kennan jechuudha. Nuti ammoo imala gaazexeessitoota kaleessaa keessumaa waa'ee ogummaa gaazexeessitootaa biyya kana keessatti babal'atee osoo hin jiraatin waa hedduu imalanii as ga'an waa hedduu imalchiisanii nutti kennan kan akka nurka ga'e lalisaa harka ga'e akka hin gufannee ifu mallisuun lalisaan aga humna isaatii maal imaluu qaba. Haga humna isaatii lalisaan maal itti fufsiisuu qaba. Imallee haaraan lalisaan imaluu qabu yookaan imaanaa kaleessa lalisaan itti fufsiisuu qabu. Isa kamiisa jedhuuf akka lalisaatti miidiyaan Oromoof barbaachisaadha. Miidiyaaleen Oromoo lakkoofsaan biyya kana keessa jiran maal immoo hojjetu akkamittiin immoo hojjetu eessatti immoo hojjetu eenyuuf immoo hojjetu isa jedhu ilaallee imalli abboota keenya kaleessaa imalli artistoota kaleessaa imalli warra siyaasa Oromoo kaleessaa gama miidiyaatiin uwwisa dhabee nurka ga'ee akka hin gufanneef imala itti aanuuf imalla kan jedhuudhaaf waa'ee warraaqsa dinagdee Oromootiif imalli itti aanu imalamuu qaba. Waa'ee miidiyaatiif imalli itti aanu imalamuu qaba. Waa'ee aartii Oromootiif imalli itti aanu imalamuu qaba. Akkasuma waa'ee muuziqaa Oromootiif imalli itti aanu imalamuu qaba. Biyyaaf biyyee Oromoodhaaf siyaasa Oromoodhaaf imalli itti aanu imalamuu qaba. Wiirtuu miidiyaan as geenyeerra asirraa immoo caasaawwan dameewwan uummata Oromoof barbaachisu hundumattattiyyuu imalli itti aanu imalamuu qaba kan jedhuuf sloogaanii yookaan daadhannoo jabaa imalli itti aanu maal akka fakkaatu agarsiisuuf imala itti aanu daadhannoo jedhuun kaanidha. Inni lammataa wiirtuu miidiyaadha. Maqaansaas hundumaaf seenterii yookaan immoo giddugala taanee uummata Oromoodhaaf ni hojjenna kan jedhuudhaan wiirtuu taanii jirra. Isaanis milkeessaatti kan nuti jirru saba Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiranii afaan Amaariffaa dabalatee afaan lamaan hojjetaatti kan nuti jirru. Sunis miira gaarii daawwattoota gaarii yaadota adda addaatu nu dhufaa jira hedduu kan namatti toludha. Haa ta'uutii malee erga miidiyaadhaaf ibsa laanne ji'oonni 5 darbaniiti kan isaan jirani. Ji'oonni 5 kun akkamitti darban wiirtuu miidiyaaf kan jennu miidiyaa hawaasaa keenya kanneen nu daawwatan oduu nuti guyyaa guyyaan oomishnu sagantaalee akka beellama sanbataa isin hojjettan kanneen daawwatan isa wajjin ilaallu ammas barnoota faana gootaa hojjetaati kan nuti ji'oota 5 kana dabarsine isaan kana miti gaa hojii wiirtuu miidiyaa nuti kan hojjetaati turre saatalaayitiitti bahuudhaaf haala injifachuufidha. Garuu jirra jechuumiifidha kan hojii sana hojjetaati turre jechuudha. Jirra jechuudhaaf ammoo waanuma qabannee baane hunda qilleensa irratti osoo hin taane galmi keenya yuutuubii fi sooshaal miidiyaa osoo hin taane saatalaayitiidha waan ta'eef saatalaayitiidhaaf waan kuufannu waan hojjennu walitti qabataati kan nuti jirru kan nuti turre jechuudha. Kanaaf ammaarratti hojii nuti hojjennu galmi nuti ga'uudhaaf deemnu ammallee ni dhume yookaan immoo as geenyerraa osoo hin taane tokko jennee imala itti aanuuf imaluuf hidhataati kan nuti jirru. Egaa wiirtuu miidiyaan kanuma isin argitan kanuma kanneen sooshaal miidiyaadhaan nu gaafatan illee saatalaayitiitti hin baatan yoom saatalaayitiitti baatu yookaan firiikwensiin keessan meeqaa nuuf ergaa kanneen jedhan inboksiin dhuunfaadhaanis gama miidiyaa hawaasaa keenyaanis nu qaqqaba. Sansaniif deebisuudhaaf as jirra jechuudha. Gaaffiilee sansan deebisuu fi dhiyootti ni dhufna saatalaayitiitti ni baana.
Ammaaf garuu hojii saatalaayitiitti nu babaasan haaldureewwan xumuraatii kan nuti jirru istiidiyoo amma keessa jirru kana fakkaatu ijaarree xumurreerra namoota nu waliin hojjetan jajjaboo ta'an boordii jajjaboo hundeessitoota jajjaboo waliin jirra. Isaan gara saatalaayitiitti akka baanuuf nutumsaatti kan isaan jiranii. Walumaa gala garuu yeroo ammaa kana wiirtuu miidiyaan hojii gaggaarii hojii boonsaa hojjechuudhaaf honnatee imala haaraa eegaluudhaaf hiixataatii kan inni jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu gaa namoonni miidiyaa hawaasummaatiin nu gaafatu saatalaayitii irra yoo hin baatu nun jedhu. Namoota gaaffii akkasii nu gaafatanii fi dhagaa kan nuti as keessummaa keenyaaf feerranne deebii isinii deebiseera. Miidiyaan wiirtuu yeroo dhiyootti karaa saatalaayitii dhufaa jechuudha. Nuti dhugaa dubbachuuf saatalaayitiitti bahuudhaaf wantoonni nu barbaachisan ni jalqabaa istiidiyoodha. Inni lammataa haalota istiidiyoo keessatti ittiin hojjennu qabiyyee sagantaa keenyaati. Qulqullina kaameraatii fi akkasuma viidiyoo editeroota jajjaboo kaameraa ogeessota kaameraa qaqqaxalee fi qindoomina gaazexeessitoota jajjaboodha kan inni nu barbaadu. Sana hunda qixeeffanneeti kan nuti lafaa qabnu waan nuti hir'atu hin jiru. Humna dabalataatu nu barbaachisa malee kan nuti amma qabnu waan babbareedaadha. Istiidiyoo kana fakkaatu ijaareera deddeebisee kan hin dubbadhuuf ittiin hin boona waan ta'eef waa istiidiyoo keenya. Haaldureewwan barbaachisan keessaas immoo isa guddaadha istiidiyoon. Istiidiyoo jaallatamaadha. Dabalataan qabiyyeen keenya dijitaal poolisiin keenya adda nu taasisa. Sanallee haala gaariin milkoofneeti kan nuti jirru. Kan nu hafu amma abbootii qabeenyaa daddabalachuutu nu hafa. Isaaniin daddabalannee abbootiin qabeenyaa nu waliin hojjechuu barbaadan. Nu waliin imaluu barbaadan. Imala seenaa Oromoo kaleessaa itti fufsiisuu warreen barbaadan nu waliin imaluu akka isaan danda'an waamicha dhiyeessuu barbaadan. Innis ammoo sheerii nu wajjin bitatanii nu waliin mana kana hundeessanii itti imala isaa saffisiisuuf ammumarraa eegalanii abbootiin qabeenyaa Oromoo kanneen sooshaal miidiyaa nu daawwatanis kanneen mana isaanii ta'anii dhaamsa keenya arganis ammumarraa eegalanii sheerii tokko birrii 1,000 xiqqaan sheerii 50 yookaan immoo sheerii qarshii 50,000 bitatanii nu waliin imala kana eegaluu danda'u. Inni guddaan immoo haga miliyoonii 2 illee sheerii bitatanii nu waliin itti fufuu danda'u jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa dhaabbileen daldala garaagaraa akka dhaabbata isaaniitti nu waliin imaluu kan barbaadan sheerii nurraa akka bitataniin dhaamsa dhaamuu barbaada. Wiirtuu miidiyaan maal hojjeta maal buusasa jedhu intarteeyimentii miidiyaadha. Dabalataan immoo koomershaal miidiyaadha. Miidiyaa daldalaati. Miidiyaa bu'aaf dhaabbannedha. Kana yeroon isiniin jedhu garuu waan hojjennu hawaasa keenya giddu galeessa godhanne baaf gala keenya dantaa uummata keenya afaan Amaaraanis hojjennu afaan Oromoodhaanis hojjennu afaan Amaaraan kan hojjennu afaan Oromoon yaadaa Amaariffaan dubbanna. Kan afaan Oromoodhaan hojjennu immoo silayyuu akkuma afaan Oromoodhaan hojjennutti jirra. Saniin nu waliin hojjechuu ifa. Namoonni barbaadan imala kanatti hubsisuu kan barbaadan nu waliin imaluu warri barbaadan bu'a qabeessa ta'uu warri barbaadan akka nu waliin imalan waamicha goon dabarsuu barbaada jechuudha. Wiirtuu miidiyaan immoo kan amma lubeen jetteef baatiiwwan muraasa keessatti saatalaayitii irratti ni ba'a. Firiikwensiis qulqullina qabuuf kwaalitii qulqullina qabuun kan isiniif dhufnu ta'a jechuudha. Nuti dargaggeessa taanee osoo jirru imalli kaleessaa hin gufatu. Humna dargaggummaa humna saafela kanaan qilleensa Oromiyaa irratti sagantaa bashannanaadhaan ni baana jennee abdanna. Miira gaariitu jira jechuudha. Egaa akkuma lalisaan kaasee wiirtuu miidiyaan mana namoonni hundaati abbootiin qabeenyaa kottaa namoonni yaada qabdanis yaada keessan dhuftanii asitti ibsachuu dandeettanii. Kanaafuu wiirtuu miidiyaa mana Oromoota hundaati afaan Oromoonis haa ta'u afaan Amaaraatiin dantaa saba kanaaf hin hojjenna jechaa jirra. Inni biraan garuu afaan Oromootiin yookaan identitii Oromootiin eenyummaa Oromootiin yaadaa afaan Amaariffaadhaan immoo hojjenna. Kana hoggaan isiniin jedhu waa'ee abbaa gadaa dubbanna yoo ta'e waan abbaa gadaa san afaan Amaaraatiin qofaan warra dhagaaniif tarii Oromoollee ta'anii afaan Oromoo kanneen dubbachuu hin dandeenye yoo jiraataniif akka hubannoof ta'uttidha kan isaan hojjennu jechuudha. Inni biraan naareeshinii kaleessaa jijjiiruuf wantoonni saba keenya irratti naareet ta'an afaan biraatiin lallabaman afaanuma sanii yoo himne malee jijjiiruu hin dandeenyu. Naareeshinii kaleessa ture saba keenya irra wantoota ture sana Oromoo naareetiif jedhanii ka jarri afaan isaaniin barreessan sana nuti afaan Oromootiin qofa osoo hin taane afaan Amaaraatiinis afaanuma isaan dhagaaniin waanuma isaan waa'ee keenya ittiin dubbatanii waa'ee keenya ittiin barreessaniin barreessuunis yoo dirqama ta'e akkuma sooshaal miidiyaa keenya irratti hojjetaa jirru hojii ittiin hojjechuudhaanis kan naareeshinii kaleessaa san
deebisnee ittiin haaressinu ittiin dhugaa Oromoo himnuudha. Saniif immoo bashannana keessatti dinagdee keessatti warraaqsa dinagdee kan jennu kan amma itti bobba'aa jirru kana keessatti naarishinii Oromoo kaleessaa gadi dhaabu eenyummaa Oromoo kaleessaa afaan lamaaniin darbinees afaan 3-4 himuudhaaf wiirtuu miidiyaan qophiidha. Editoraalii keenya irrattis kan jiru wiirtuu miidiyaan waggaa 2 booda gara afaan 4tti ol guddisa. Afaan Arabiffaaf afaan Ingiliziidhaan jechuudha. Amaariffaaf afaan Oromoo dabalatee afaan 4dhaan tajaajilanii eegalla. Yeroo dhiyootti afaan Arabaatiin keessumatti oduu dubbisuun eegalla jenneeti kan nuti abdannu. Waan adda nu taasisu saboota Oromoos kan afaan biraa dubbatan hundumayyuu akka isaaniitti jechuudha. Kanneen qaama miidhamtoota ta'an kanneen jireenya garaagaraa keessa jiran waan isaan dhaga'aniin akka isaanitti jiraataniin jireenya isaanii keessatti gadi buunee miidhamoo ta'uu isaanii gargaaramuu qabaachuu isaanii jireenya isaanii wal faana jiraannee hojjenne sabatti mul'isuudha kan nuti tokko jennee hidhannee kaanee jirru. Sanas afaan saboota hundaadhaan waan isaan dhaga'aniin hojjenna. Wiirtuu miidiyaa kan adda isaa taasisu tokkoon isa guddaadha jedheetiin abdadha. Egaa irra deddeebi'ee kanan nuffii malee dubbadhu kanneen hawwii guddaan saatalaayitii irratti yoon baatu jedhanii nu eeggataniif yeroo dhiyootti baanaa. Saatalaayitiitti bahuudhaaf kan nu dandeessisu ammoo isinidha. Isinii waliin saatalaayitii irratti baana. Kottaa nu waliin hojjedha. Nu waliin bu'a qabeessa ta'a. Nu waliin imala kana itti fufsiisaa kanan jedhu sheerii akka bitataniif waamicha irra deebi'ee waama jechuudha. Waa'een wiirtuu miidiyaa waan baay'eedha dubbannee kan nuti hin fixne. Mul'atni keenya guddaa, galmi keenya guddaa, kaayyoon keenya guddaa. Hojjettoonni wiirtuu miidiyaallee honnatoo qabeenya isaanii mana isaanii keessa kan hojjetan waa'ee borii irratti fuulleeffachuudhaan hojjetaa kan nuti jirrudha. Waan borii ammoo harka keenya keessa jira. Wiirtuu miidiyaan jireenya waa'ee Afrikaa kana waa'ee maali jennee dubbannu caala akka addunyaatti miidiyaa dorgomaa taana jennee waan yaadnuuf ni qaqqabna jenneeti kan abjonnu. Abjuu keenya kan immoo numatu galmaan ga'a jechuudha. Amelee Eeyyingaa dhugaadha. Egaan daawwattoota keenya turtii haga ammaatti nu waliin taasisaa jirtaniif ulfaadhaa isiniin jecha ammallee qophiin keenya gaa akkuma itti fufetti jira. Sitto. Yeroo baay'ee as biiroo keenya keessatti sagalee wayii dhageenya miti. Waliin oolla. Gama faarfannaanis haa ta'u gama sirbaan sagalee bareedaa wayii hin dhageenna. Sagalee nu dhageenyu kan ammoo har'a ni daawwattoonni keenya osoo dhaga'anii jedheen yaada. Maaloo lallisa. Sagalee kee faarfannaanis haa ta'u sirbaan waa xiqqoo soorra nu buuste. Faarfannaa irratti sagalee furdaa waan qabduufi. Oduudhumaan dubbisaa yeroo darbe baariin balballi kun banaa ture. Sagalee isaa dhaga'anii sin duruun ol se'anii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf qophiin kun qophii bashannanaati. Kanaafuu xiqqooma sagalee keetiin osoo irra nu buustee maal? Yaa sirballee faarfannaas haa ta'u si eeyyamneerra. Sirba sagaleen koo an sagalee koo hin jaalladhu baasee sagalee koo hin fedhu yeroon jedhu. Namoonni hedduun akkasii namoonni gara miidiyaa irratti jiran sagalee isaanii yoo dhageenye sagalee kennan jaalannu jedhu kanaaf. Keessattuu immoo namooti sagaleen isaanii baay'ee bareedu hin jaalladhu namaan jedhu gara. Akkasuma sun taa'ee fuuldura dabartan himnatti tola. Sirbuu fi olmas dhimmoota aartii kana gama saayinsii isaatiin yoo waa babarreessuu waa dubbachuu ta'e malee sagaleedhaan sirba yaalu dur yoo hin yaala ta'e illee amma dhiiseera. Gama sirbaan osoo hin taa'in garuu gama faarfannaa irratti yeroo hedduu si dhaga'a. Sagalee furdaa jira as bira mee sagalee sana nuufis daawwattoota keenyaafis osoo xiqqoo nuuf qoodde. Haa ta'u gaa yoo didee keessummaa biraa hawaasni diduu danda'a waan ta'eef maal kan isin faarfadhu barbaaddu garuu kamaati jaallattu irraa xiqqoo faara baay'ee jaallattu. Haa ta'u maal ortodoksiidha. Kiristaanaadha. Kiristaana immoo ortodoksii hordofaa imaammata ortodoksii saniif achuma keessaa yoo waasin jedheen. Wayyan sittiinaan garuu otoo sirbee jaallate. Yaadni ishees maalumtuu shakkeera. Sagantaa bashannanaa waan ta'eef utuun sirbeetti tola garuu. Haa ta'u faarfadhu. Gaarii bayya. Haa ta'u maal akka faarfadhu hin beeku. Haa ta'u.
jalqabu. Lakkoofna moo? Suspensiin kun baay'atee maaloo nutti Nama ani baay'ee jaalladhu tokkotu ture. Faarfannaa kan hoggaan jedhu dur xiqqoo ta'ee garramuu baay'ee isaa nama jedhamu beektu jedhee yaada. Siyaasa Oromoo keessatti mana amantaa Ortodoksii keessatti nama aarsaa guddaa baachaa turedha. Garuu siyaasa bara wayyaanee gaggeeffamaa tureen ajjeesanii du'a isaallee kabaja dhoowwatanii ani yeroo hundaa waa'ee isaa yoon yaadu nan gaddaa. Hojii isaallee itti fufsiisuu qabna kan jedhuun jireenyi keenya namoota imala kaleessaa irra osoo jiranii gufatanii imala isaanii itti fufsiisuu waan ta'eef anis hamman danda'u waan sanarraan jedha. Garuu yoon ta'u ta'e kiyaanaa baastu booddee idiitii irratti kiyaanaa baastu jedhanii abdadha. Kan nama wajjin tokko miti Waaq jaalalli kee. Kan nama wajjin tokko miti Waaq jaalalli kee. Yoomuun jijjiiramu kan kee. Yoomuun jijjiiramu kan kee. Gooftaa malli kee. Riiwwan kiloolee akkanaa akka dhagaa oolus taphattoonni keenya sumaan haa dhagaan jenneeti. Lubeeme gaaffii qabdamu. Gaaffii qaba garuu. Isa sodaatina gaafadha. Waan qabdan gaafadha. Sittinaatu Waan wayii qopheessitanii nama saaratu natti fakkaata. Tarii hin beeku waan isin gaafattanii. Sin nageenya. Abdii Fudheera harkaa. Gaafadhu kaa ana ija keessa na ilaali. Hoogganaan koo sirraa si anarra jaallataa naan jetteetti. Ofumaan dadhabin naan jette. Lamaan keessan keessa eenyuun hin jaalladha eenyuun hin jibba kan jedhu gaaffiillee ta'uu hin qabu. Garuu isin hin jaalladha osoo hin taane hojii keessan hin jaalladha. Hojii oguma keessan jechuudha. Hojii keessan keessaan immoo isintu jaallatamaa jechuudha. Irra caalatti immoo hin jaallata. Irra caalatti hojii wiirtuu miidiyaa Irra caalatti immoo sittiin irra caalatti hojii wiirtuu miidiyaa jaalladha. Lamaan keessan immoo hojii wiirtuu miidiyaa keessa jirtu. Hojii wiirtuu miidiyaa keessaan immoo lamaan keessan hin jaalladha. Hojii tokko hojjettu waan ta'eef hojii tokko sana hin jaalladha jechuudha. Isinii deebi'eera. Kanaafuu qabdiin kun hafaa deema. Egaa yoo hagana kolfinee taphanne immoo qophii keenyas gara goola bultii waan deemaa jirruuf egaa jiruuf jireenya keessatti karoota hedduutu jira. Bu'aa bahii hedduutu jira. Hanga ammaa karaa dhufte irraa kaatees gara fuulduraattis immoo isa eeguun irraa kaatee mee ati daawwattoota keenyaafis nuufis mee maal dhaamta? Egaa galatoomii waan dhaamullee baay'een qabu yeroon keenyas deemaa jira jettanitti waan ta'eef dhaamsa jechuun nama kana godhanii waa dhaammachuudha. Garuu waa dhaammachuu yookaan kana dhaammachuu jedhee waa himachuu caalaa waanuma itti jiru gara fuulduraa kana yoo himee gaarii natti fakkaata. Because namni waa hojjetee milkaa'ee isinis milkaa'aa jedheeti kan inni waa dhaammachuu danda'u. Garuu nuti imalarra jirra. Imala kana immoo walakkaa geessisneeti kan nuti jirru. Walakkaa irra jirra. Fiigicha maraatoonii walakkaa geessee kiiloomeetira 21 geessee waan ati dhaabbattee waa dhaammattu hin jiru. Fiiddee injifachuudha. Injifachuu yoo dadhabde immoo dhiiftee keessaa ba'uudha. Imalli hanga ammaa dhufame garuu salphaa miti. Salphaa miti waan ta'eef waan hin dhaamsa yoo fakkaate dhaamsa ta'e hin beeku garuu dhaamsa yoo ta'e waanuma eegalle bakka bakkatti haa xumurru kan jedhu dhaamsa dhaamuu barbaada yoo dhaamsa ta'eef jechuudha. Inni biraan ammoo fakkeenyaaf waa'ee aartii Oromoo irratti waa jiraachuu danda'a, ogbarruu Oromoo jiraachuu danda'a, miidiyaa Oromoo jiraachuu danda'a, gama warraaqsa dinagdee Oromoo jiraachuu danda'a. Wanta Oromoon yeroo ammaa kan of harkaa qabatee jiru osoo laaffisiin galma yaadameen qaqqabsiisuudha qabna kan jedhuun dhaamsa dhaamuu barbaada. Nutis imalaa jirra. Namni hundumtuu inni aartii hojjetus imala sana imalsiisaa jira. Inni biyya bulchus imala kana imalaa jira. Aktivistoonni keenya kanneen jiranis gama danda'aniin imalaa jiru. Warri qabsaanis imalaati kan isaan jirani. Kanaaf waan adda ta'u imala itti jirru kana imala waggoota 5 kana keessa jiraanne kana itti hafufsiisnu imala seena qabeessa goonee haala kaawwannu kan jedhuun yaada. Dhaamsa jettee kan maal dhaamta naan jetteef immoo
akka addaatti jechuudha. Tokko nagaa Oromiyaafin qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhaamsa dhaamuu barbaada. Keessumatti Oromiyaan dhiigaa weeraramaa haala ammaataa keessatti kan isheen jirtu sun ijoolleedhuma ishee lamaan jechuudha. Maaddii nuti irra jirru tokko biyyi nuti waliin qabnu tokko saniif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yeroo adda addaatti deddeebi'anii nagaa akka bu'uuf waamicha taasisaatti kan isaan turani. Waliigalteen Piriitooriyaatti godhamee tures xumuram osoo hin godhatiin adda ba'ee warri waraana bilisummaa Oromoos waamicha sana jalaa awwaataatti kan isaan jiranii garuu qaama araara kana raawwatu qaama walabaatu dhibame shiratu guute natti fakkaata. Saniif maatii keenya waliin nagaan jiraachuuf haadholiin keenya imimmaan isaanii akka qoruuf du'a akka malee hambisuuf wareegama akka malee hambisuuf nagaan Oromiyaa barbaachisaadha. Qaamoliin nageenya Oromiyaa irratti hojjetan dhaabbileen miti mootummaa ta'uu danda'a, mootummaa ta'uu danda'a, warri siyaasaa ta'uu danda'u. Keessumatti uummanni keenya uummanni Oromoo abbootiin amantaa nagaa Oromiyaadhaaf akka hojjetan waamicha nagaa deddeebisanii nuufii malee akka waaman Oromiyaan nagaa ta'uu qabdi. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan gurguddaa hojjetee jira. Dhimma barnootaa, dhimma daandii, hojiiwwan babbeessatu jira. Dhimma nagaa irratti garuu hanqinoota hedduutu jira. San akka itti fufsiisaniif imalli dhimma nagaa Oromiyaa waamicha waamu gufannaa tokko malee akka fiixaan bahuun dhaamuu barbaada. Kanaan ala uummata keenya begii gidaamii dhibee busaatiin dararamaa jiraniif namuu gargaarsa akka taasisuun dhaama. Egaa dhaamni koo yookaan waamichi koo akka waamicha dargaggeessa tokkootidha waan ta'eef sanatti immoo burtuu miidiyaa waliin hojjechuu warreen barbaadan imaluu warreen barbaadan nu waliin milkaa'uu warri barbaadan ammuma sheerii bitatanii nu wajjin imaluu danda'u. Ijoollee qaqqaxalee burtuu miidiyaa keessa jiran waliin hojjechuu warreen barbaadan humni aaraan nutti dabalamuu barbaadu illee nutti dabalamuu barbaade nutti akka dabalamu waamicha koo dabarsuu barbaada. Yeroo gaarii qabaannee dhiinabdadha. Eeyyanka imalli wiirtuun deemu imala kophaa keenya imala osoo hin taane Oromoota hundaa kan giddu galeeffate waan ta'eef isinis kottaan waamicha nu hundaati jechuudha. Waamicha keenya kabajee as istuudiyoo keenyatti waan dhufteef hedduu galatoomi siin jechuu barbaanna. Galatooma isinillee ulfaadha. Sagantaawwan hedduutu jira natti fakkaata kan beellama sanbataa waan ta'eef anis waa'ee wiirtuu miidiyaa amma tokko waan dargaggootaas waan na gaafattaniif galatoomaan isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha. Uummanni immoo na caalaa isin jaallata waan ta'eef imala wiirtuu miidiyaa waliin xaaraa jirru waliin dadhabaa jirru kana qilleensa Oromiyaa bashannana ta'e irratti akka wal agarru abdii guddaan qaba. Ulfaadha. Keessummaa keenya kabajaa waan taateef maqaa koo maqaa siittinaa fi maqaa daawwattoota wiirtuu miidiyaatiin galatoomi. Ulfaadha kabajamaa isinillee.